Okay, dursa sagantaa kanarratti naaf feertanii iddoo kanatti namoota keessaniif guddaa ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Isatti aansee maqaan kan koo Yuusuf Mahmuudin jedhama. Hundeessaa dhaabbata maxxansaa fi beeksisa Joobiraan. Yeroo kana tajaajilaalee maxxansaatiin wal qabatee kitaabilee ijoolleen keenya barreessanii eessatti maxxansinu jedhanii warroota rakkataniif tajaajiluu irratti argamna. Kan hojjenna jechuudha. Dhugaa dubbatuuf kitaaba gatiin keenya guddaadha kun dhaabbata keenyatti maxxanu jechi gatiin keenya guddaadha kun guddina gatii keenyaa kan agarsiisu akkuma qola isaatti irratti mul'atu keessi isallee guddina nama guddina hawaasa of ta'uudha. Gaafa ofiif guddatte mootii dhala kan kee biyya kan kee guddisuu dandeetta. Kitaaba kana yoo dubbiste of guddista biyyaaf taata jechuun barbaada. Kanumaan ol qabatee kitaabichi kun nu biratti maxxanu anaaf dhugaa hedduu na boonsaa sababiin isaas kitaaba nama guddaa akkanaa kun dhaabbata keenyatti dhufee maxxanu nuuf waan guddaadha. Kanumaan sababeeffatee kitaabicha kana maxxansaa irratti awwalarraa haga ilaa ammaatittiin wajjin jira. Hamma sagantaa eebba kanaatitti ishaaraan Joobiraas keessa jira. Nuti hundeessee nuti maxxansiisaa jira jechuudha. Rakkooleen maxxansaa dhugaadhaan jira. Jiraachuu keessatti akka naannoo Oromiyaatitti yeroo baay'ee barreessitoonni magaalota baadiyyaa magaalota adda addaa irratti barreessanii asii Finfinnee deemuun itti ulfaata ture. Finfinnee illee yoo deeman immoo namoota waliif galuu danda'an wal hubachuu danda'an argatu waan isaan rakkisuuf dhimma kanarratti itti yaadne dhaabbata maxxansaa kana kitaabilee ijoolleen keenya rakkachuu hin qabani barreessaniitiin iddoo itti maxxansan dhabuu hin qaban kan jedhu irratti hundoofnee dhaabbata maxxansaa kana hundeessine galanni isaan madinii iddoo dhaabbata kana hundeessine waggaa lama gahaa jirra. Waggaa lamaa kana keessatti maxxansaalee kitaaba ijoollee naannoo baadiyyaa irraa dhufan bakki itti maxxansan dhabanii rakkataniif gatii diskaawuntii gochuudhaan maxxansa mootii yoo isaan qarshii kaashii harkaan qabaatiin kitaaba keessa isaanii maxxansiifnee sagantaa eebbaa godhatanii erga kitaaba gurguratanii booda mallaqa hamma nuu gashuutti ijoollee qarqaarutti jirra. Barreessanii immoo isaaniif maxxansuuf qophiidha jechuun barbaada. Dhugaa kitaaba barreessanii maxxansu guddina aartii keessattuu aartii Oromoo irratti gahee guddaan qaba jedha. Namni tokko kitaaba xaaree itti yaadee waggaa hedduutti dhiphatee maxxansee kitaaba inni maxxanse kun immoo gaafa hojiirra oolee sabni isaa uummanni isaa kitaaba kana gurguree kitaaba gatiin guddaa jedhu kitaabolee guguddaa hedduutu jira. Kitaaba kanarraa waa hedduu barataa aartii Oromoo guddisaa of guddisaa waan kana ta'eef barreessitoonni barreessanii iddoo itti maxxansan dhabanii rakkatuun suni aartii Oromoo keessatti dhiibbaa qaba jedhan. Rakkoo kana furuudhaaf dhaabbata kana asitti hundeessine ammallee bifa adda ta'een ijoolleen barreessitoota osoo rakkatiin eessatti maxxansanii osoo rakkatiin even sa'aatii ammaa kanatti namni waan ittiin maxxansinu hin qabnu jedhee rakkatu. Kamuu yoo nu bira dhufee diskaawuntii goonee maxxansinaa fi maxxansinee geessinee eega goolamnee booda immoo qarshii nuuf kaffaluu danda'anii jabaadhaa aartii Oromoo guddisuudhaa barreessuun akkasumas nutis namoonni maxxansa irratti hundoofnee hojjetaa jirru kun aartiidha. Dugda duuba aartii jirra. Wiirtuu lafee dugdaa taanee tajaajiluuf qophiidhaan jedha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.